Magaalaa Dodolaa keessatti murni bilisiginnaa maqaa mana harmee jedhuun jiraattota saamaa jiraachuun himame. Murtii haqaa dabalata qaba. Godina Arsii Lixaa bulchiisa magaalaa Dodolaa keessatti murni bilisiginnaa maqaa mana harmee jedhuun uummanni saamamaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himan. Murni maqaa Oromoo dha'achuun aangoo siyaasa impaareetti dhuunfaarra taa'aa jiru bilisiginnaan bulchiisa magaalaa Dodolaa kutaalee garaagaraa keessatti tooftaa saamicha isaanii maqaa jijjiiruun kaabinoonnii fi loltoonni murna maafiyaa PP saamichaan uummata magaalichaa gidirsaa akka turaniif ammallee jabeessanii akka itti fufan irra deddeebiin jiraattonni magaalichaa ni dubbatu. Haaluma kana hordofee magaalichatti saamichi qindaa'ee jiraattota irratti raawwatamaa akka jiru keessa beektonni eeruun maqaa misooma koriidariin beenyaa tokko malee mana uummataa kan diigan itti hanqate soba isaanii aadaa kan taasifatan saamichaaf maqaa bocuun mana harmee ijaarra jechuun torban gana gaarii fardaarraa eegaluun konkolaachistoota maallaqa humnaa ol guuraa akka jiran odeessachirraa arganne ni addeessa. Akka konkolaachistoonni magaalichaa dubbisne tokko yaada isaanii ONM'if kennanitti biiroon geejjiba magaalichaa kaabinee guddataa buuqee fi wandimmuun kan durfamu gaarii fardaarraa qarshii 1,000 baajaajii miila 3 2,000 konkolaataa xixiqqaa deddeebisaa uummataarraa 5,000 akkasumas kanneen biroorraa immoo haga qarshii 20,000tti guuraa akka jiran dubbatu. Kana hordofee konkolaachistoonni kun kaffaltii humnaa olii kana kaffaluu dadhabuurraan kan ka'e sochiin geejjibaa magaalichaatti hir'atee akka jiru himamaa kan jiru yoo ta'u adoolessa 26 bara 2026 immoo biiroon galii magaalichaa dunkaana tokko daldaltootarraa maallaqa haga 20,000tti saamuuf hojjechaa akka jirantu dubbatama. Bulchiisi magaalichaa kana hunda gochaa kan jiru iddootti mana uummataarraa diigan itti ijaaraniif osoo hin qopheessin kaabinee fi hidhattoota sirnichaaf immoo lafa uummataa qoodaa fi akka jiran himameera. Gareen saamichaan badhaadhee uummata nagaa garaa duwwaa bulchaa jiru kun baatii 3 darbee magaalichaatti mana barnootaa isiniif ijaarra jechuun jiraattota magaalichaa cufarraa maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu guuruun dhadhaa cilee buutee taasisanii hambisaniiru. Aanaa Jimmaa Arjoo keessatti milishoonni bilisiginnaa hawaasa nagaa irratti dararaa raawwachaa jiraachuu himan. Gabaasa qindaa'eef Jaalutubaa Qabsoo. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Jimmaa Arjoo ganda Boonayyaa Daabee keessatti adoolessa 20 bara 2026 sirna dableeyyii waraana bilxiginnaa maqaa leenjii milishaa jedhuun qonnaan bultoota irratti dhukaasa banuun qe'ee jireenyaa isaanii irraa buqqisaa turuu jiraattonni gandichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti murni faashistii bilxiginnaa qonnaan bultoota hojii qonnaa irratti bobba'uun maatii isaanii jiraachisan umuriin isaanii leenjii waraanaaf kan hin mallee mooraa leenjii milishaatti dirqiin guuruuf jecha daa'immanii fi haadholii ulfaa sagaleen meeshaa gurguddaa biratti dhukaasuun kan hin eeyyamamne irratti dhukaasa banuun akka ilmoo bineensaatti ari'uun jaarsolii fi dargaggoo ammoo qe'ee jireenyaa isaanii irraa buqqisaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Kaadiroonni sirna bututaa impaayirichaa taalee Oromiyaa mara keessatti ergamtoota isaanii gubbaa haga gadiitti wixinee isaan hawaasa Oromoof wixinan daandii guddinaaf misooma hawaasichaa deeggaruu osoo hin taane xurree saamichaa, ajjeechaa, hidhaa fi qe'ee jireenyaa isaanii irraa kan buqqisu saganteeffatanii bobba'aa jiraachuun isaanii beekamee jira. Aanaa Daarimuutti hawaasni Oromoo shiraa fi fakkeessii ergamtoonni murna bilisiginnaa hojjetaniin miidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'inasaaf Jaalfaajii Bilisummaa. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Daarimuu gandoota 2 keessatti adoolessa 21 tiksitoonni impaayera Itoophiyaa nama nagaa tokko ajjeesuu fi kaan ammoo mana hidhaatti guuruu akkasumas halkan mana jiraattotaa deemuun gochaa adda addaa raawwachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanaa Daarimuu kana keessatti murni PP bobbaafaman jiraattota mana hidhaatti guuruu fi halkan mana uummataa deemuun sagalee isaanii wabootti fakkeessuun manaa gadi waamanii miidhaa namoota irraan gahaa jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Ganda Gungummii jedhamu keessaa namoota manaa gadi waamuun reebicha irratti raawwachuun mana hidhaatti darbatan maqaan isaanii Hussein Yaadataa fi Abdallaa Siraaj Hoggaa ta'uu Abdallaa Siraaj irratti dabalataanis dukkaana isaa saamuu fi miidhaa irraan geessisuu waajjira poolisii aanaatti hidhanii jiraachuu himan. Ittuma fufuunis ganda armaan olitti eerame keessatti haala daa'imman 5 maanguddoo kan taate adde Asinaaquu Gabbisaa nama rakkattee ijoollee ishee guddifachaa jirtu ati waboo nyaachiste jechuun gochaa isheen keessaa hin qabne maatii ishee irraa ukkaamsuun waajjira poolisii aanaatti hidhanii dararaa jiraachuu itti dabaluun ibsaniiru. Ganda Abbuu Goboraa jedhamu kanattis bifuma wal fakkaatuun adoolessa 22 namoota maatii isaanii geggeessan halkan mana isaanii deemuun sagalee isaanii gara wabootti fakkeessuun manaa gadi waamanii reebicha irratti raawwataniiru. Namoonni kun ilmaan abbaa tokko yoo ta'an maqaan isaanii Taammanee Caalii fi Efreem Caalii ta'uu dubbatu. Aanaa Shirkaa keessatti ergamtoonni bilisiginnaa jiraattota humnaan gara leenjii waraanaatti erguu fi saamuu ammeessan. Calamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi.
Godina Arsii Aanaa Sirkaa keessatti ergamtoonni bilxiginnaa jiraattota humnaan gara leenjii waraanaatti erguu fi saamuu ammeessanii jiraachuu maddeen odeeffannoo arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsan. Gandoota akka Eelaa Seeroo, Xijjoo Seeroo, Hanuu Jawwee, magaalaa Gobeessaa Duwwaa 1 fi Duwwaa 2 irraa kan ONM maqaan isaanii argate Gabii Faqoo, Gosaa Tashoomee, Hasan Adamii fi namoota baay'inni isaanii 350 ol ta'an adoolessa 24/2026 ukkaamsuun konkolaataa irra buusanii gara leenjii waraanaatti geessuun barameera. Jaleewwan saamicha hawaasa irratti raawwatanii diinagdee dhuunfaa isaanii utubuun namoota leenjii waraanaa deemaniif ittiin hojii hojjenna jechuun nama tokko irraa qarshii 500 saamaa jiraachuu maddeen ONM'if dabaluun ifoomsaniiru. Guutummaa Oromiyaa cufa keessatti loltoonni maafiyaa bilxiginnaa umurii impaayiratti dheeressuuf tooftaa garaagaraa uumanii halkaniif guyyaa dhama'an namoota saalaaf umuriin osoo adda hin baasin shamarran dabalatee fedhii isaanii malee humnaan gara mooraa leenjii waraanaatti guuruu ammeessanii jiru. Poolisiin Berliin shakkamaa olaanaa aleellaa lubbuu namaa galaafate raawwatu jedhamee rasaasaan rukutee ajjeese. Bal'inasaaf Caaluu Foobaa. Poolisiin Jarmanii dilbata akka jedhetti halkan dura naannoo agarsiisa Berliin Piraayidii jedhamutti aleellaa finxaalessaa lubbuu namaa galaafate jechuun qondaaltonni ibsaniin nama gocha kana raawwachuutti shakkamaa olaanaa ta'e rasaasaan rukutanii ajjeesuu yoo ibsan kun aleellaa yeroo dhiyootti biyyattii rukuteedha. Aleellaa sanbata galgala raawwatameen dubartiin tokko du'uun 29 ammoo madaa'aniiru. Poolisiin Berliin shakkamaa olaanaa nama ganna 21 Abdul Baalot dilbata galgala naannoo sa'aatii 16 GMT'tti gara kompleksii qoodinsa kutaa dhiyoo Ispaandiyoo keessatti argamu hordofuu isaanii eegsirratti ibseera. Baalot meeshaa waraanaa qara qabuun gara isaaniitti fiige jedhe poolisiin qondaaltonni dhukaasa kan akka banan kan taasise yoo ta'u shakkamaa kana madeessee lubbuu isaa deebisuuf yaaliin godhamus bakka sanatti du'e. Kanaan dura abbootiin alangaa lammii Jarmanii madda Libaanos ta'e Baalot deeggaraa ICC ta'een murtiin yakkaa hedduun irratti murtaa'ee akka ture himanii turan kunis kan dhuma caamsaa irraa eegalee ture. Namoonni siyaasaa Jarmanii fi bakkeewwan Awurooppaa biroo aleellaa kana bal'inaan kan balaaleffatan yoo ta'u alaabaa Jarmanii Bundestag irratti argamu gara walakkaa dhaabaatti gadi bu'eera. Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti lukkeeleen PP hawaasa hedduu ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti guuruu hammeessan. Bal'inasaaf Haqaafan Fayyeera. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti lukkeeleen bilchiginnaa gaafa adoolessa 24/2026 jiraattota hedduu ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraanaa isaaniitti guuranii deemuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gara jabeeyyiin hidhattoota sirnichaa magaalicha keessaa olii fi gadi naanna'uun fuula namootaa ilaalanii waraqaa eenyummaa nutti agarsiisaa jechuun erga ilaalanii booda namoota Oromiyaa fi naannolee biroo irraa dhaqanii hojii guyyaa hojjetanii magaalicha keessa jiraatan ilmaan Oromoo lakkoofsaan 41 ta'anii fi saboota biroo baay'inni isaanii 15 ta'an waliigalatti namoota baay'inni isaanii 56 ta'e gaafa adoolessa 24/2026 konkolaataatti fe'anii gara mooraa leenjii waraanaatti fuudhanii deemuu jiraattonni magaalichaa ijaan argan Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf heeranii jiru. Naannichuma bakka addaa Shirqollee jedhamuttis ergamtoonni PP kunneen namoota hojii warqee hojjechuuf naannoo sanatti bobba'anii jiraatan keessaa dargaggoota sabummaan Oromoo ta'an irratti xiyyeeffachuun addatti fo'anii isin hidhattanii biyyaaf akka loltan mootummaatu isin barbaade jechuun fedhii isaanii malee ukkaamsuun konkolaataatti naqanii fuudhanii deemuu jiraattonni ni dubbatu. Akkuma dargiin bara kufaatii isaa jala ilmaan impaayiratti cufa dirqamaan gara dirree waraanaatti bobbaasaa ture sana sirni bilchiginnaa amma impaayiratti nagaa dhorkatee goolaa jirus kisaaraa humna waraana isaa mudatee hordofee yaaddoon kufaatii isaa taa'umsaa fi dhaabbii isaa dhorkatee waan jiruuf humna waraanaa ijaarratee of bayyaannachiisuuf jecha ilmaan impaayiratti guutuu dirqamaan gara dirree waraanaatti guuraa jiraachuun beekamee jira. Aanaa dirree Hincinni keessatti ergamtoonni PP qonnaan bultoota ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti guuruu fi hidhaatti darbachuu hammeessan. Gabaasa qindaa'eef Falmataa Lammii.
Godina lixa shaggar aanaa dirree Hincinnii ganda Buuyyamaa Dabballee jedhamu keessatti gaafa adoolessa 25/2026 qonnaan bulaa ganna 55 olii kan ta'e nama maqaan isaa obbo Dinqaa Gaaddisaa jedhamu maqaa waraana taatanii nageenya biyyaa kabachiistu jedhuun ukkaamsanii deemuun gara mooraa leenjii sirnichaatti geessu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Oduu biraan immoo gandichuma keessaa gaafa adoolessa 25/2026 tikstoonni impaayera bututtuu Itoophiyaa murni bilchiginnaa namoota maqaan isaanii obbo Askaalaa Biqilaa, obbo Zamanuu Andaargee, obbo Bulooshee Dammee, shamarree Boontuu Alamuu jedhaman sababa tokko malee ukkaamsanii hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuun ibsameera. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen tuttuqqaa fi hirmaannaa siyaasaa kam keessaa bilisa kan ta'an yoo ta'u, loltoonni sirnichaa immoo maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun yakkanii hidhaatti darbachuun hanga guyyaa gabaasni kun qindaa'eetti dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf eeraniiru. Mataan garboonfataa Koloneela Biyyaa Ahmed goleewwan Oromiyaa cufa keessaa ergamtoota isaa gara jabeeyyiin summii diinummaa itti biifetti dhimma bahuudhaan nagaa uummata Oromoo booressuu, dararuu, saamuu, doorsisuu, hidhuu fi ajjeesuu akka malee jabeessanii jiraachuun ni beekama. Aanaa Haaruutti loltoonni bilxiginnaa uummata nagaa hidhanii hiraarsaa jiraachuun beekame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Urgufaa Diinaa. Godina lixa Wallaggaa aanaa Haaruu gandoota garaa keessaa loltootni bilchiginnaa uummata nagaa ukkaamsuu waajjira poolisii magaalaa Jiituutti hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattotni himan. Akka jiraattotni ONM'if ifoomsanitti aanaa Haaruu ganda Allebbaantaa keessaa dargaggoo Hundee Alamuu fi dargaggoo Kaasaa'uun Kennesaa jedhamu qabeenya isaa buna kuntaala 4 saamuun waajjira poolisiitti hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni himuun. Aanaadhuma Haaruu ganda Doobbii keessas barsiisaa Geetaachoo Tolaa fi dargaggoo Firoomsaa Kumarraa kanneen jedhaman badii tokko malee waajjira poolisii aanichaatti hidhuun dararaa garaa irratti raawwachuun hiraarsaa jiraachuu jiraattotni itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsanii jiru. Namoonni hidhaman kunneen hanga gabaasni kun qindaa'etti qorannaa seeraa tokko malee akkasumaan badii tokkollee osoo hin qabaatin hidhamuun dhiittaa mirga namoomaa loltoota bilchiginnaan irratti raawwatamaa jiraachuun beekamee jira. Loltoonni bilchiginnaa aanicha gandoota garaa irraa namoota nagaa afaan qawween ukkaamsuun badii tokko malee jumlaan waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhuun miidhaa qaamaa fi xiinsammuuf saaxiluun gochaa gara jabummaan guutame irratti raawwachuun roorroo fi gidiraa hin malle irraan gahaa jiraachuu jiraattotni ijaan argan ifoomsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessaa achi keessatti leenjii fi hubannoo uummata bal'aaf kennu jabeessee itti fufuu beeksise. Jaal Haacaaluu Roobaa dabalata qaba. Waboon zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessaa achi keessatti adoolessa 26/2026 uummata bal'aaf leenjii fi hubannoo haala siyaasaa fi dinagdee uummatichaa irratti kennu ajajaan waboo bakkichaa ONM'tti himaniiru. Akka gabaasni ajajaa waboo bakkichaa irraa nu qaqqabeetti leenjii fi hubannoo gahaa haala walxaxaa siyaasa impaayerichaa keessa seenee jiru irratti hubannoo gahaa uumuuf kennamuun carraan uummatichaa tokkicha qabsa'u dhaabni ABO waboo gaggeessaa jiru ta'uu irratti walii galaniiru. Kaayyoo fi akeeka qabsichaas irra deddeebi'anii erga ibsanii booda osoo hin beekin wallaalummaa yookiin fedhii dhuunfaa isaanii irraa kan ka'e warri kaayyoo ganamaa kana dura dhaabbatan dogoggora isaanii barachuun waan hundumaan qabsicha tumsuu akka qaban irratti mari'achuu addeessaniiru. Dabalataanis kufaatiin gama dinagdeetiin uummata Oromoo fi guutuu impaayerichaa keessatti mul'atu kun jalqabbiin isaa sababa gaaffiilee siyaasa uummatichaa deebii argachuu hanqateef rakkoo nageenya uumame waan ta'eef tooftaalee hojii hundumaa saayinsii fi aadaa fayyadamuun oomishtummaa isaanii guddifachuu akka qaban ifoomsaniiru. Rakkoo gama hawaasummaatiin murni bilchiginnaa uummata Oromoo ganda gosaa fi loqodaan gargar qooduuf yaalaa ture balaaleffachuun tokkummaa uummatichaa tiksuu fi dhimma Oromiyaa golaan qooduuf godhamu akka balaaleffatan irratti dubbataniiru. Xumura irrattis haala siyaasa walxaxaa fi ulfaataa gama hundaan uummata Oromootti deemaa jiru kana ofirraa qolachuuf filannoon tokkichi jaarmiyaa siyaasa ABO waboo jala hiriiruu fi gaachana uummatichaa kan ta'e waboo jabeessuu akka ta'e hirmaattota waltajjichaa wajjin irra ga'uu addeessaniiru. Dhukaasni naannoo qoonsiilaa Ameerikaa Torontootti dhukaafame. Gabaasa qindaa'eef Jaal Irbuu Dhugaa. Dhukaasni wiixata ganama naannoo qoonsilaa Ameerikaa Torontootti argamutti dhukaafame garuu namni miidhame akka hin jirre poolisiin Kaanaadaa beeksise. Kunis ji'oota 4 keessatti naannoo mooraa dippiloomaasii kanaatti dhukaasni isa lammaffaadha. Qondaaltonni naannoo sanatti qawween dhuka'uu dhaga'aniiru. Akkasumas konkolaataa adiin bakka sanaa baqatu mul'ateera jechuun poolisiin Torontoo X irratti ibseera. Naannoon kun marfamee qalaan argameera. Namni miidhame akka hin jirree fi shakkamtoonni adda baafamuu isaanii poolisiin beeksiseera.
qoonsilaan Ameerikaa poolisiin dhukaasa wiixata darbe raawwatameef deebii kennan galateeffateera. Bitootessa 10 namoonni lama dhukaasa dachaa qoonsilaa kanaa irratti dhukaasuun wal qabate poolisiin taatee nageenya biyyaalessaa jedhee ibsee ture. Kunis eegumsi gamoolee dippiloomaasii Ameerikaa fi Israa'el magaalaa Kaanaadaa keessa jiraniif akka cimu taasiseera. Yeroo waraanni baha giddugaleessaa geggeeffamaa ture, dhiironni lama umuriin isaanii waggaa 18 fi 19 qaama qorannoo dhukaasa sanaa ta'uun baatii waxabajjii keessa to'annoo jala oolaniiru. Poolisiin akka jedhetti namoonni kunneen gocha jeequmsaa raawwachuuf kan bobbaafaman ta'us ibsa dabalataa hin kennine. Poolisiin akkasumas dhukaasa haala hojiirra deddeebi'amee fi wal fakkaatuun raawwatame kan akka dhukaasa Bitootessa 2 mana sagadaa Torontootti raawwatame qorachaa akka jiran ibseera.